Akamultan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network irraa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaannee jira. Oduu waliin an yeroon toleeraati. Oduu ijoo dursuun eegalla. Itoophiyaan misooma anniisaa niwukilaraa fi dinagdee irratti Federeeshinii Raashiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee irra gahanii. Oduu madeenaatiin pirezidantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un pirezidanti Trump waliin mari'achuuf affeeran. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya galgala irraa kan eegallu istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee jiru irratti oduuwwan achirraa tamsaan balaachoon sinitti himaa turtii booloolitti deemna. Galatoomii yeroon attamoltan hordoftoota keenya istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'a galgala kana isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Itoophiyaan misooma anniisaa niwukilaraa fi dinagdee irratti Federeeshinii Raashiyaa waliin hojjechuuf walii galan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov waliin mari'atan. Caalaa Barakaa dabalatasaa qindeesseera. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa daawwannaaf Itoophiyaa dhufan gita isaanii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo waliin marii taasisan. Aangawoonni lameen dhimma qofaatti mari'atan ilaalchisee waliin ta'uun miidiyaafis ibsaniiru. Itoophiyaa fi Raashiyaan michummaa waggaa 120 olii waliin qabu. Wayitaan michummaa kana yaadachuuf jennutti ministeerri dhimma alaa Federeeshinii Raashiyaa Sergey Lavrov Itoophiyaa daawwachuun isaanii hariiroo keenya daran jabeessa jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo. Dhimmoota idil addunyaa irratti Raashiyaa waliin hojjechuu keenyatti gammachuu qabna kan jedhan Dr. Warqineen dhimmoota dinagdee fi ijaarsa anniisaa niwukilaraa ijaaruu irratti marii bu'aa qabeessa taasifnes jedhan. A very good fruitful discussion. We touched bilateral issues. Marii bu'aa qabu taasifne dhimmoota lameen keenya walitti fidu dinagdee investimentii cimsuu irratti mari'anneerra. Raashiyaan idaaliqii nuuf haquu isheettis gammanneerra. Anniisaa niwukileeraa dhimma nageenyaaf ijaaru irrattis marii gaarii taasifneerra. Kana malees barattoonni Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman deeggarsa Federeeshinii Raashiyaatiin baratan dippiloomaatota biyyoota lameenii ta'uun bu'aa buusaa jiraachuu eeruun Raashiyaa waliin dhimmoota nageenyaa irratti waliin hojjennaa mariin keenyas bu'aa qabeessa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov simannaa taasifameefitti gammaduun hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa waliin qabnuuf xiyyeeffannoo guddaa kennina jedhan. Hariiroo kana cimsuuf ammoo piroojeektoota anniisaa niwukilaraa irratti Itoophiyaa deeggaruun hojjennas jedhan. Hariiroo keenya daran cimsuuf kan gargaaran anniisaa niwukilaraa, haayidroo paaworii fi qorannoo saayinsii akkasumas balaliinsa xiyyaaraa biyyoota lameenii michoomsuuf waliigalleerra. Teknoolojii barnoota saayinsii irratti Itoophiyaan ni deeggarra. Dandeettii dippiloomaatota Itoophiyaa fi loltoota Itoophiyaa fooyyessuufis waliin hojjenna jedhan. Dhimmoota idil addunyaa irratti Itoophiyaa fi Raashiyaan ejjennoo wal fakkaataa fi dimokiraatawaa ta'e akka qabaannus waliigalleera jedhan. Rakkoo Afrikaa hiikuuf Raashiyaan gamtaa Afrikaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin ta'uun deeggarsa barbaachisu kan taasiftu ta'uu hubachiisuun biyyoonni Afrikaa rakkoo isaanii giddugaltummaa qaama alaa malee akka hiikkatan ejjennoo ishee ibsiteerti. Marii kana irratti Raashiyaan Itoophiyaadhaa fi idaaliqii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60tti siquu haquu ishee ibsiteerti. Qaamni nageenya kabachiisuu mirgaa namoomaa heera mootummaan taa'e kabajuu qabu. Uummannis labsii yeroo hatattamaa kabajuun heeruu haqa qabeessa kennuun qabu jedhan dura taa'anii boordii labsii yeroo hatattamaa obbo Taaddasaa Hordofaa. Abdurrahmaan Ruubee dabalatasaa qindeesseera. Walitti qabaan boordii qorannoo raawwii labsii yeroo hatattamaa obbo Taaddasaa Hordofaa mirgoonni namoomaa lammiilee yeroo labsii hatattamaa keessa to'atamanii akka hin sarbamne qorachuudhaaf hundaa'uun kaayyoo hundeeffama isaa keessaa tokko akka ta'e OBN itti himaniitiin jiru. Lammiiwwan to'annaa jala oolan ji'a tokko keessatti uummataaf ifa godhuudha. Inni lammataa fi iddu galeessi hojii boordii kanaa mirga namoomaa eegsisuudha. Labsii yeroo hatattamaa kanaan dhimmoonni heera mootummaatiin keeyyata 18 jalatti tarreeffaman kan hin daangeffamnes akka jiran eeraniitiin jiru. Labsiin yeroo hatattamaa labsamus dhimmoonni hin daangeffamne jiru. Daangaan kanatti hin godhamne. Tokkoffaa namni kamiyyuu karaa suukaneessaa ta'een qabamuun irra hin jiraatu. Qaamni isaa hir'achuun irra hin jiraatu.
gocha adda addaa irratti raawwatamuun irra hin jiraatu. Gara biraatiin kabajana ilma namaa kan salphisu gocha akkasiirrais of eeguutu irra jiraata jechuudha. Dirqisiisanii hojii hin taane hojjechiisuun ergama hin taane kennuun kan hin danda'amne ta'uu heerri kun sirriitti kaa'ee jira. Kanaaf kuni akka hin sarbamne koreen kun yookiin boordiin kun to'annaa fi hordoffii godha jechuudha. Boordichi mirgoonni namoomaa akka hin cabne hordofee ni qoratama. Warra seera cabsan seeratti akka dhiyaatan kan eeru ta'us walitti qabaan boordii qorannoo raawwii labsii yeroo hatattamaa obbo Taaddasaa Hordofaa hubachiisaniitiin jiru. To'annaaf hordoffii godheen dhimmi akkasii yoo kan mul'atu ta'e dafee akka sirraa'u muummicha ministeeraa yookiin koomaand poostiidhaaf ni dabarsa jechuudha. Dafee akka sirraatu. Sanbira darbees rakkoon akkasii kun uumamuu isaa kan mirkanaa'u yoo ta'e immoo iddoottis argame qaamni seeraas kan keessatti gurmaa'e waan ta'eef boordii kana qorannoo godhee namoonni yakka kana raawwatan akka to'annaa jala oolanii tarkaanfiin seeraa fudhatamuu fi olaantummaan seeraa akka kabajamu seerri mootummaa akka kabajamu taasisa jechuudha. Akka obbo Taaddasaan jedhanitti qaamoleen nageenya kabachiisan dabalatee uummannis hojiirra oolmaa labsii kanaatiif gahee isaa bahuu qabaadha. Labsii kanaanis heera mootummaatiinis qaama nageenya eegan kanaaf mirgi kenname jira. Mirga kennameef san galmaan gahuudhaaf ergama isaa san galmaan gahuudhaaf immoo seerri inni cabsuu hin qabne mirgi inni cabsuu hin qabnes taa'ee jira. Uummanni keenya karaa tasgabbaa'een wal gaafatee wal dhaga'ee dargaggeessi jaarsa dhaga'ee nageenya isaa eeggachuu qaba. Koomaandi poostii naannoo jiru wajjininis walitti hidhamee socho'uu qaba. Bakka rakkoon uumamettis koomaandi poostii achi jiru san eeruu kennee fi rakkoon kun akka sirraa'u wajjin dhaabbachuu qaba. Nuufis eeruu haqa qabeessa ta'e nuu kennuu qaba. Uummanni boordichaaf eerumsa qabu karaa lakkoofsa bilbilaa 011545189 yookaan ammoo karaa faaksiitiin 01115439995 eeruu kennuu akka danda'us ibsamee jira. Boordichi mooraa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti argama. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa har'a galgalaaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Gara istiidiyoo keenya muummichaatti isin deebisna. Gama keenyaan halkan gaarii. Balaachoo Jabeessaaf waayilaan istiidiyoo Finfinnee galateeffachaa oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Adaamaan harka tafatti darbamu. Uummanni Oromoo wal dhaga'uudhaan karaa nagaan qabsoo isaa finiinsuu akka qabu abbootiin gadaa Oromoo waamicha dhiyeessanii. Abbootiin gadaa kunneen dhimma nageenyaa irratti istiidiyoo BN'tti mari'atanii jiru. Fiqaaduu mirkanaa immoo marii isaanii hordofee jira. Abbootiin gadaa Oromoo dhimma nageenyaa irratti istiidiyoo OBN'tti mari'atan. Marii kana irrattis walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo nageenyi waan hunda dursa waan ta'eef uummatni Oromoo wal dhaga'uudhaan karaa nagaadhaan qabsoo isaa galmaan gaachuu qaba jedhan. Qabsoon uummata Oromoo kun baay'ee yeroo duruutiin in calqabamaa in dhaamaa in calqabamaa in dhaama yeroo duriitiin amma ginee dhaamuu hin danda'u. Maaliif Oromoon baddaa gaaraa amma yeroo ammaa kana walii galee deema. Wal dhagaa. Yoo wal dhaga'u kan ammoo dhageessi afaanii bichaa oduun ta'in gurraa bichaa oduun garaadhaanis wal dhagachuu isarra jira. Namni garaadhaan wal dhaga'ee garaadhaan wal jaalatee qabsoo san bakkaan gahuu danda'a. Namni immoo qabsoo ilmaan Oromoo kana nan deebiseeru nama jaanjoodha inni homaan beeku. Nama homaan beekne jechaadha. Ibiddaan osoo hin ta'in bishaaniin dhaamsu sirni gadaas dimokiraatawaadhaa sababni jennuuf abbaan gadaa miseensota isaa waan dhaga'uufi jedhan abbootiin gadaa marii kanarratti argaman. Gadaan yoo dhimma tokko irratti mari'atee yoo dhimma tokko irratti garaagarummaan uummate yeroo dheeraa fudhatee irratti mari'atee waliigalteedha murteessa malee
yoo harki caalu harka xiqqaatu hin bita jedhan suni gadaa keessatti fudhataman qabu. Fedhiin uummataa maalii? Nuti maal gaggeessinaa jirraa? Uummanni maal gaafachaa jira? Kan jedhu san gurra kennuu dhabuun nagaa booressa. Oromummaa keessa uleen hin jiru. Uleedhaan biyya bulchan nama bulchuu hin dandeechu. Roorroodhaanis nama bulchuu hin dandeechu. Ollaa kee akkamitti bulchitaate lolteeni waliigaltummaadhaan jaarsummaadhaan waan hiikamuu danda'u akka gadaatitti. Nama ijoollee teenyaa dhaga'uu dhabame. O dhugaa haasa'uu jenna. Nama ijoollee teenya maaliif hin jedhu san ijoollee teenyaa dhaga'uu dhabame. Ijoolleen hin dhageechi maaliif hin dhageenye? Ilmi abbaan dhageenye ilmaa muti. Ilmi haadhaan dhageenye ilmaa muti. Ilmi gosa dhageenye ilmaa muti. Qabsoo uummata Oromoo gonkumaa duubatti hambisuun sadarkaa hin danda'amne irra jira. Kanaaf uummatni qaama qabsoo isaa dabsuu irratti karaa nagaatiin qabsaa wal dhaga'uudhaan nageenya isaa eeggachuu qaba jedha. Gama uummataan gaafii uummataa sirriidhaan deemu kana hankaraa irraa dabsu keessa guutee jira. Baay'ee waan hubannees hin qabna. Karaa hin taanetti waan hin taane akka raawwatu kan gaggeessuudhaaf achi keessa mootummaadhaan uummatas mootummaadhaan wal dhabsiisu achi keessa hiriiretu jira. Suni uummannis kan of keessaa eeguu qaba. Biyya tana wajjin guddisnaa wajjin sadarkaa guddaa irraan geenyadha. Qeerroon keenyas waan pirezidaantiin keenya jedhu dhaga'uu qaba. Waan abbaan gadaa jedhu dhaga'uu qaba. Waan abbootiin gadaa jedhan dhaga'uu qaba. Foolleen keenyas kana dhaga'uu qaba. Rakkoon hoo jiraate daandii ta'uun. Holola sobaa Oromoon nama saba isaa hin taane jibbaa kan jedhu soba dhugaarraa fagaate sirna gadaadhaanis namaa miti bineensaaf saba seeratu medhaa jedhan abbootiin gadaa kunneen. Uummanni kun uummata kaan akka waan jibbuutti yoo hiriirri uummataa yookiin hiriirri waan mirga uummataatti wal qabate ka'u hundi uummata Oromoo keessa gaggalchanii waan Oromoon hin barbaanne akka godhu kan raawwachiisan warruma olola akkasii oofusan. Kunoo laali nama ajjeesee jira. Kunoo laali mana gubee jira. Kunoo laali makiinaa gubee jira. Warri jechisiisan ammallee Oromoo keessa namanii warra rakkoo akkasii warra olola oofan ololli sun mirkanaa kunoo lama jechuudhaaf jechisiisuudhaaf waan akkasii uummata keenya keessa taa'ee kan raawwatutu nu rakkise har'allee. Kuni dhaabbachuu qaba. Bitti teenya iyyeettidha. Iyyeetti tan ammoo keessaa baasuudhaan walii dhaga'uun dirqama keenya. Amma Oromiyaa keessa hayyoonni guddaa jira. Hayyoota kana ammas walitti qabanii abbootii gadaa walitti qabanii maaltu nu fuufsiisa fuulduraa mee biyya keenya kan akkamitti nageenya finna. Hoo nageenyi jiraata mootummaanis nageenya kara misoomaa goraabe. Magaalota jireenyaaf mijaawaa gochuuf misoomawwan bu'uuraa murteessaa ta'uu deetaan ministeera qonnaaf qabeenya uumamaa Dr. Kabaa Urgeessaa himanii. Piroojektonni misoomawwan bu'uuraa garaagaraa birrii miiliyoona 500 oliin hojjetaman magaalaa Sabbataatti daawwatamanii jiru. Balaachoo Jabeessaa bal'ina isaa akka ta'anitti qopheessee jira. Hojjettoonni bulchiinsa magaalaa Sabbataa dura taa'onni gandootaa fi manguddoonni magaalaa Sabbataa piroojektota bu'uuraalee misoomaa magaalittii keessatti birrii miiliyoona 500 oliin hojjetaman daawwatan. Bulchiinsi magaalaa Sabbataa rakkoon bulchiinsa gaarii akka furamuu fi jiraattonni magaalaa Sabbataa waltajjiiwwan haaromsaa irratti gaafachaa turan deebisuu fi hojiiwwan garaagaraa irratti xiyyeeffate hojjechaa jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessa bu'uuraalee misoomaa isaan tokko. Bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiran kun gaaffii jiraattonni qaban deebisuu bira darbee dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa eebbifamanii bahan carraa hojii akka argatanii fi gahee guddaa bahaa jiraachuu dargaggoonni himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Laggasaa Nagaa'u sirna daawwannaa kanarratti akka jedhanitti gaaffii misoomaa jiraattonni magaalaa keenya akka furamuu fi gaafachaa turan deebisuudhaa fi baajeta bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi hirmaannaa uummataa walumatti birrii miiliyoona 500 oliin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa hojjetamaa jiru. Piroojektonni hojjetamaa jiran suuphaa daandii keessaa kiiloomeetira 80 koobilistoonii kiiloomeetira 31 diichiiwwan 16 riqaalee 6 piroojektota magariisummaa magaalaa 2 akka ta'an himaniiru. Hirmaannaa uummataatii fi baajeta bulchiinsa magaalaa dabatee walakkaa biliyoona tokkooti kan amma ittiin hojjetaa jirru. Kana hojjetu naannoo miliyoona 500 oliitiin kan hojjetaa jirru. Kanaan alatti immoo uummanni keenya of danda'ee kan karoora keenya nu hojjennu kana keessatti hin galin ofii of danda'ee diichii bo'oo lolaa haalli ittiin baafachaa jiru. Daandiiwwan adda addaa haalli ittiin galfataa jiru.
hojiin bal'aan jira jechuudha. Akka obbo Laggasaan jedhanitti piroojeektiin Giraavel Rood magaalaa Sabbataa fi magaalaa Labuu wal quunnamsiisu kiiloomeetira 5.2 ol birrii miiliyoona 44 oliin hojjetamaa jira. Daandiin hojjetamaa jiru kun dhiphina tiraafikaa magaalaa Finfinnee fi Sabbataa jidduu jiru furuu keessattis gahee guddaa qabaachuu himaniiru. Guddina magaalaa keenyaa yeroo ammaa kana qabduu fi riisoorsii ishiin qabdu wal qabatee daandii sana irratti kiroodiitu baay'ata. Konkolaataa walitti baay'atuutu baay'ata. Daandiin kun rakkoo sanillee hiika jenneeti kan karoorfannee bifa addaatiin itti seenne. Daandiin kun daandii asfaaltiiti. Asfaaltii ta'a. Akka argitan bal'inni isaa meetira 40 kan hojjetamaa jiru. Daandiin kun egaa akkanumatti dhaqeetti magaalaa Finfinneetiin fi aanaa Sabbataa Hawaas qunnameet daandii ekspreeswee itti galaa jechuudha. Jiraattonni magaalaa Sabbataa tokko si bu'uuraalee misooma hojjetamaa jiranitti gammachuu qaban himaniiru. Ganda keenya keessatti rakkoo guddaa jiraayu. Karaa baanii galuu qabnu keessaa ganna baay'ee dhoqqeedhan waan karaan isaa ciccitee badaa waan ta'eef bobbaanee galuurraa baay'ee rakkoo guddaa qabna. Oomisha keenyallee karaa magaalaatti fudhachuudhaaf baay'ee rakkachaa turre. Karaan kun hin baay'ee umurii keenya kanatti hin argama jennee hin baay'ee yaadan qabnu turre garuu amma kun iddoon akkuma nu argamuunsaa baay'ee nuyi miti asiin darbee hamma gaara boolloo gahuutti hamma Sabbata gahuutti gammachuu guddaa haaromsa as argadde inni wanni tokkotti gamannu kana. Deettaa ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa Dr. Kabaa Urgeessaa gama isaaniin magaalonni jireenya ilma namaa fi mijatoo akka ta'anii fi bu'uuraalee misoomaa guuttachuun murteessaadha. Hojiiwwan magaalaa Sabbataa keessatti hojjetamaa jiran hojii gaarii fi hojii fakkeenya ta'uu danda'u jedhan. Hojiiwwan misooma naannicha keessatti mootummaatiin eegalaman fiixaan baasuu fi qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'us dubbataniiru. Bu'uurri misooma magaalaa keessatti cimoo jechuun immoo misoomamman gara fuulduraatti hammam tarkaanfachiisu magaalaa sanallee jireenyaaf hammam hawwataa akka inni gochuu danda'u kanumarraa baay'ee hubachuun barbaachisaadha. Kunis yeroo dhufnee daawwannu baay'ee nama gammachiisa kun. Dargaggoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaafamanii aanaalee Meettaa, Gursum, Jaarsoo fi Ammarreessaa qubatanii turan 600 jiraattota magaalaa Baatuutiin simatamanii. Dargaggoonni kunneenis dhaabbilee investimentii magaalichaa keessatti carraa hojii akka argataniif haallis mijateera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Baatuuti Dirribaa Dataatu qindeesse. Dargaggoonni naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaafamanii aanaalee Meettaa, Gursum, Jaarsoo fi Ammarreessaa qubatanii turan 600 ol jiraattota magaalaa Baatuutiin simatamanii. Jiraattonni kunneen deeggarsa lammummaa kan taasisanii fi ta'uu himanii. Isaan bira dhaabachuuf qophii akkasuma hawaasni bal'aan naannoo Oromiyaa jirullee akkasuma hawaasni bal'aan magaalaa Baatuu keessa jiru gammachuu guddatu nutti dhagahama. Lammii keenya qabu deebifnee dhaabuu keenyaaf bira dhaabannaa fi qophii addaa qabna. Dargaggoonni simatamanis tumsa hawaasa magaalichaa galateeffataniiru. Simannaan nuti taasisan haalaan gaariidha. Akka nama qabnu iyyuu irraa arginee jirra. Egaa inni nu simate booda hedduu gammachuu guddaa nu dhagahame. Dhaabbilee investimentii magaalaa Baatuutti argaman waliin mari'achuun dargaggoonni kunneen carraa hojii akka argataniif haalli mijachuu kantiibaan magaalaa Baatuu obbo Dinquu Hundee himanii. Investimentii naannoo kanaa keessatti hirmaatanii jireenya isaanii hojjechuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaan qubachiisuuf manneen ijaaramaa jiran keessaa kan abbootii warraa 400 keessummeessuu danda'u waan xumurameef simachuuf qophoofneerras jedhanii. Hawaasni keenya jiraataa magaalaa keenyas lammii kana ofitti fudhatee aadaa naannoo, qilleensa naannoo waan hunda isaatiin bira dhaabatee barsiisuu, qubsiisuu irra jiraatan. Godina Shawaa Kaabaatti dargaggoonni aanaa warra Jaarsoo lafa albuuda abbootii qabeenyaa harka ture irratti waldaan gurmaa'anii fayyadamaa ta'aa jiru. Dargaggoonni aanichaa ji'oota muraasa keessatti birrii miiliyoona 5tti siquqqusachuu waajjirri carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota godina Shawaa Kaabaa beeksiseera. Amma Geetaachoo. Aanaa warra Jaarsoo qabeenya albuudaalee galtee oomisha simintoo jeessoo fi kanneen birootiin badhaatus yeroo dheeraadhaaf fayyadamoo ta'aa kan turan garuu dureeyyota maxxantoota caasaalee mootummaa sadarkaa jiran waliin walitti hidhata uumuun ta'uusaa jiraattonni aanichaa yeroo dheeraadhaaf komachaa turaniiru. Jiraattonni aanichaas fayyadamoo akka hin taane Oromiyaa Broadcasting Network irra deddeebiin komii jiraattota aanaa warra Jaarsoo gabaasaa turuun isaa ni yaadatama. Erga gurmuufni immoo gara jajaata nu ta'eera. Albuuda irratti immoo kan jiru warra abbaa qabeenyaati. Amma ammaatti ta'ee hojii irratti hin oolle. Walitti dhufeensa gabayaa abbootii qabeenyaatiif dargaggoo yookiin immoo warshaalee jiranii fi dargaggoo
walitti hidhanii tooyi akka gabayaa argatanidha kan jedhamaatii jiru. Nuti san barbaannu isuma kanaadha jechuudha. Lafti albuudaa aanaa warra jaarsoo sulula gammoojjii laga Abbayyaa keessatti argamu yeroo dheeraadhaaf dureeyyoota maxxantootatu itti fayyadamaa ture. Albuuda naannoorraa dargaggoonni fayyadamoo akka ta'an murtee mootummaan naannoo Oromiyaa murteesse hojiirra oolchuunis yeroo ammaa dargaggoonni aanichaa waldaan gurmaa'anii albuuda baasu irratti argamu. Bu'aasaa gaariidha jenna garuu ammaaf reefu haaraa waan ta'eef fuulduraaf dammoo gaariidha inni yaadna. Albuuda kana itti fayyadamna jennee deddeebinee gaafachaa turre garuu barana mootummaa naannoo Oromiyaa galatoomu egaa haaromsa kanarratti hojjetamee jechuudha. Jijjiirama guddaa arganneerra aduun nu ba'eet kan daabboo nyaannu gara shirootti deematee jirra. Karoora mootummaan baaseen qajeelfama mootummaan naannoo Oromiyaa nu baaseen har'a qindoomnee hojii kanarratti gurmaa'aa jira. Waldaaleen kunneen erga hojii eegalanii ji'oota muraasa ta'us jiddugaleessaan birrii 100,000 hanga 400,000tti qusachuu dandeenyerra carraa uumameetti haalan fayyadamuunis caalmatti milkaa'uuf hojjechaa jirra jedhan. Hojii kan jalqabne ji'a muddee gaafa guyyaa 9 turtii kana keessatti baajoo 350 gurgurre. Maallaqa xinnaatiin immoo birrii 100,000 fi 88,000 fi 200 gurguranneerra. Waldaan kun naannoo baajoo 400 gurguree jira jechuudha. Birritti yoo shallaa gara birrii 200 jechuudha. Kan argannee jirra. Aanaa warra jaarsotti albuuda naannoorraa jiraattonni fayyadamoo akka ta'an gochuuf kallattii mootummaan kaa'ee hojjechaa jiruun waldaaleen 52 miseensota 1,900 ol gurmaa'anii hojiitti galaniiru. Kanneen keessaa immoo caalmatti waldaaleen 32 hojii erga eegalanii yeroo dhiyootti birrii miiliyoona 4 fi 800 ol qusachuu danda'aniiru jedhan itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa aanichaa obbo Asaamminoo Girmaan. Waldaaleen hafan immoo sababa dhiyeessii maashinariiwwan garaagaraatiin hojii hin eegallee jedhan. Albuuda qofa irratti kan gurmeessine bara kana waldaa 52 miseensa nama 1,000 fi 994 kan ta'an jechuudha. Kana keessa amma hojii qabatamaatti kan hin galle ammallee waldaan 16 akkasumatti harka isaanii maratanii taa'aa jiru jechuudha. Kunis sababni isaa maali? Maashina abbaa qabeenyaa wajjin hojjetan dhabanii. Aanaa warra jaarsoo dabalatee aanaalee godinichaa qabeenya albuudaa qaban irratti hojii dhabdoonni fayyadamoo akka ta'an hojiin hagammaa jiru harkifataa ta'us muuxannoo argamee babal'isuunii fi hanqinoota jiran immoo qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin furuun karoora gama kanaan karoorfamee hojjetamaa jiru guutummaan milkeessuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa godina Shawaa Kaabaa obbo Tafarii Boggaalee himaniiru. Rakkoon maashinaa hin jira. Kana hiikuudhaaf immoo nutis yeroo adda addaa abbootii qabeenyaa adda addaa waliin wal qunnamne akkaataa isaan walitti hidhamanii waliin hojjetan hojjechaa kan jirruu fi aanaa warra jaarsoo, aanaa alaltuu, aanolee kan biroo keessattis hojii albuudaa kanarratti gurmeessinee jirra. Muuxannoo kana amma babal'isuudhaaf ammas qaama ilaallatu wajjin yeroodhaan marii gaggeessaa kan jiruuf. Gaaffiin beenyaa lafaa qonnaan bultoota Yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasii Aggaaruuf fala dhabee ture furamuuf waliigalteerra gahamuun himame. Ta'us hanga ammaatti maallaqni nu harka hin geenye jechuudhaan qonnaan bultoonni dubbatanii jiru. Maallaqa qonnaan bultootaa lakkoofsa baankii isaaniitti galchuuf adeemsa eegaluu Yuunivarsiitiin Jimmaa beeksiseera. Bal'inni oduu kana akka itti qophaa'ee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa kaampaasii isaa Aggaaruutti banuuf bara 2006 dhagaa bu'uuraa kaa'e. Qonnaan bultoonni 191 ta'anis bu'aa yuunivarsiitichi gara fuulduraatti isaaniif buusu tilmaamuudhaan bu'uura jireenya isaanii kan ta'e lafa isaanii kennani. Beenyaa lafa isaanii gitu argachuuf garuu waggoota hedduuf dhamaatii hin mallee dhama'ani. Heektaara tokkoof facaasaa tokkodha kan irraa fuudhame. Yeroon misooma kanaaf waan qabeenyaa koo kana laadhu mana jireenyaati wajjin jechaadha. Waa tokko miidhaa qaba jedhees shakkiin qabu hin turre. Maaliif fedhii misoomichaarraan kan ka'e jechaadha. Bunni hudduun tokko otuu chigginyiin har'a dhaabbattu tokko birrii 5tti gurguramtu jarri buna hudduu tokko kan nuti qarshii baay'ee irraa argannu birrii 3 buna hudduu tokko kan jarri nuti tilmaamanii jedhan jechaadha. Waggaa 6 karaa deemuu jalqabuun qabeenyi nuti lakkoofsifne hadhamaa fakkeenyaa kan biraa dhiisee argamoo gara 9,000 qaba jechuudha. Isaaba qarshii tokkoof shilingii qarshii 2 baargamoon isin jedhaar sadarkaa maaliitti kan nama yaachisu ati bakka misoomumatti fuula kee akkatiin garan galfan gonkumaa Itoophiyaa keessatti keessumatti naannoo keenya keessatti horachuun hin barbaachisu sadarkaa jedhu irraan ga'ee jechuudha. Haaromsa booda rakkoo kana furuuf kutannoo hooggansi agarsiiseen yeroo ammaa beenyaa lafaarratti qonnaan bultootaaf Yuunivarsiitii Jimmaa gidduutti waliigaltee mul'ateera. Ta'us hanga ammaatti maallaqni harka isaanii hin geenye. Yuunivarsiitichi akkaatuma waadaa galiin maallaqa tilmaamameef harka isaaniin akka ga'u qonnaan bultoonni kunneen gaafataniiru. Bulchiisni amma dhufe kun nuti abbaa keenya obboleessa keenya komii keenya dhaga'ee nu wajjiniin bohee jaraan qoonqoo irratti hanga ol qabuutiin jechaadha.
baay'ee jara kanaa wajjiniin falmii cimaa godhee nus bukkee isaa taane innis bukkee keenya ta'ee miliyoona 20 ture kan kanaan dura lafa hektaara 135 hanga 170 kan ga'u kan kennamee ture jechaadha. Har'a garuu miliyoona 120 dabalatee gara miliyoona 140tu nuu kaffalamuudhaa ta'aa jira jechaadha. Abdii guddaadhaan jirra. Baay'ee nama gammachiisa. Inni guddaan haaromsa kana keessatti garuu hudheenuu qabee jiru qarshiin kun turuudha waan inni turuuf hin beeknu. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka Dooktar Abiyyi jechuudha baranuu taasisaniiru. Asii mootummaa federaalaatti qarshiin kun sirriitti kaffalamuu qabaan lafaa ka'e jechuudha. Inni kanaan dura akka barbaade nyaatamee badee jechuudha. Engadda tilmaamaa sadarkaan nama jiru waan dhageenyeef amma miidiyaa kanatu miidiyaa irratti haasa'amuudhaan kanaafan asirratti dubbachuu barbaade malee kanaan booddeen haasofnu nu. Waajjira sin dhaabban eenyuun bira sin dhayinu wanti amma obbo Naazimuun gadda nutti meekuun hatattamaa mootummaan qaqqabee nu kaffaluu qabaadha. Pirezidantii itti aanaan Yuunivarsiitii Jimmaa obbo Korraa Kushinee rakkoon kanaan dura Yuunivarsiitii Jimmaa fi qonnaan bultoota gidduu ture yeroo ammaa furamuu dubbatanii maallaqni qonnaan bultootaa baankiitti galii gochuufis adeemsi eegalamus eeraniiru. Maallaqi tilmaamameef sun ilaalanii akka isaan mallatteessan amma hojiirra jiru mallatteessaa jiru uummanni ilaalee kun dhuguma beenyaatti jedhee itti amanee akka nama mallatteessu godhamaatii jira. Akkuma mallattoon sun xumurame immoo lakkoofsa baankii akka isaan banatan goona. Egaa isaan lakkoofsaan banataniin duubatti horii sana fuunee achitti hisaaba yookiin herrega baankii san keessa galchinaaf jechuudha. Raatee amma kaffaltiidhaaf qophiidha. Akkuma sun xumuramee yeroo xumurame burkafaluu dandeenya. Torbaan dhufu kaffaluu dandeenya waan qophaa'e waan ta'eef. Haaromsa dura dhimmi beenyaa lafaa qonnaan bultoota kanneenii rakkoo cimaa ture kan jedhan kantiibaan magaalaa Aggaaroo obbo Naazimuu Huseen yeroo ammaa waliigaltee irra gahamuu himaniin qonnaan bultoota kunneen deebisanii dhaabuufis hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Akka bulchiinsa magaalaatti nutis immoo waan hiikuudhaaf qabnutu jira. Karaa tokkoon manneen abbaa warraa gara 58 kan ta'an asii ka'u ilmaan umurii waggaa 18 immoo akkas wajjiniin qabu qophii lafaa yeroo ammaa xumuraa jira naannoodhuma kanarraa utuu isaanii fagaatin kana bu'uura misoomaa galchuudhaaf kan akka daandii ibsaa kan akkasii galchuudhaaf hojii isaa yeroo ammaa eegaluurra kan jiru kun xumuramee jennaan akka beenyaan kun isaanii kaffalamin asuma naannoo kanatti akka isaan qubatan gochuudhaaf itti deemaa jirra. Sababa hanqina dandeettii dhaabbilee ijaarsaatiin addaan citee kan ture Yuunivarsiitiin Jimmaa kaampaasii Aggaaroo yeroo ammaa ijaarsa eegaleera. Ji'oottan 16 dhufanittis ijaarsi yuunivarsiitii kanaa xumuramee akka dhumu dhaabbanni ijaaraa jiru Raama Construction beeksiseera. ስራው ከተጀመረ 2 ወር ሆኖታል በእኛ በራማ ኮንስትራክሽን ስራውን ደግሞ ለመጨረስ በተቀመጠለት የጊዜ መራግብር መሰረት እያከናወን ነው ስራውን hojii kana erga eegalle ji'a 2 guunnee jirra. Konistiraakshiniin Raamaa haala walii galtee taa'een ji'oota 16 dhufan keessatti hojichaa xumurree abbaa pirojektichaatiif ni galchina. OBN Rauduu Simbraangaa jira. Amma mooduu maddeen alaa arganitti cina. Pirezidantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un gaarreeffannaa jalamaan booda Pireezidant Tiraamp waliin mari'achuuf affeere. Pireezidant Tiraampis caamsaa keessa Kim Jong waliin wal arguuf wal beellamaniiru.